Akkam jirtu hordoftoonni Abdii Akaadaamii hunduu keemistirii kutaa 11ffaa yuunitii 3ffaa paartii 6ffaa qabannee dhiyaanneerra har'a. Paartii kana keessatti kan nuyi waliin ilaallu seerota lama kan har'a ilaallu seera Avogaadiroo fi seera Adiyaal Gaaz jedhamu waliin ilaalla. Kanaaf hanga dhumaatti akka nu wajjin taatan jecha warra chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa fayyadama. Warri immoo itti fayyadamartan laayik sheer gochuun warra kaan biraan akka ga'u akkasiniin jenna. Kanaaf kallattiin gara barnoota keenya har'aatti yeroo seennu barnoonni keenya har'a Avogadro's law and the ideal gas equation irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Seerota kana lamaan gaggabaabsinee ni ilaalla. Akkasumas immoo fakkeenyota yookaan probleemota isaan kana wajjiniin wal qabatan kan waliin ilaallu ta'a. Our learning objectives of today is by the end of this video you should be able to state Avogadro's law and the ideal gas equation in solving problems. Seera Avogadroo yookaas immoo ideal gas equation kan jedhamu akkuma seerota kanaan dura ilaalaa turre waliin kan ilaallu ta'a. Kanaaf dhuma viidiyoo kanaan booda seera kan akkasiin define gootan yookaan ibsitanii fi probleemota jechoota kana wajjin wal qabatan akka isin solve gootan yookaan furtan ni abdanna. Mee seera jalqabaa irraa haa kaanu. Saarra ilaallu keessaa seera jalqabaa Avogadro's law maal irratti xiyyeeffata? Waa'ee maalii fi maalii walitti hidheera kan jennu ilaalla. Vaaraabiloota yookaan immoo paaraameetiroota kamiif kam walitti hidhee kan fiksid godhee eenyuun immoo ilaala, eenyuun madaala kan jedhu akkuma seerota kanaan dura ilaalle seera mataa isaa of danda'ee qaba jechuudha. Seeronni kanaan dura ilaalle waa'ee Bool's law ilaalleerraa, Gaalusaaks law ilaalleerraa, Chaarlis law ilaalleerraa. Kanaaf combined gas law ilaalleerra kanaan dura. Har'a immoo Avogadro's law kana yeroo ilaallu paaraameetiroonni kana wajjin hidhatan eenyudha kan jedhu gadi fageenyaan ilaalla. Kanaaf nu wajjin taatu. Avogadro's law says that equal volume of different gases under the same conditions of what are the conditions? The conditions of temperature, pressure, contain the same number of mole. It says. Seerri Avogadroo maal state godha yookaan maal ibsa yoo jennu equal volume of different gas jechuun isaa gaasonni adda addaa qabee wal fakkaatu yookaan wal qixa qabaatanii under the same conditions haala wal fakkaataa keessatti haalli wal fakkaataa isaanii temperature wal fakkaataa yookaan immoo pressure isaan irratti dhiibbaan isaan irratti geessisan wal fakkaataa keessatti maal qabu jedha they have or they contain the same number of moles. Moolii wal fakkaatu qabu number of moolii wal fakkaatu qabu jedha. Kanaafuu paaraameetiriin kana walitti hidhee maal jechuudha amma akka seera Avogadrootti volume fi number of mole of the gas jechuudha kan walitti hidhee ilaallu har'a. Volume versus and number of mole of the gas. Kanaaf seera kana irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Volumeeruun qabeessaati. Volume of the gas waa'ee gaazotaa ilaalla. Mole of the gas number of mole of the gas. Number of mole of the gas kana walitti qabnee seera kana jalatti ilaalla jechuudha. Seera Avogadroo kana jalatti state goona. Avogadro's law waa'ee number of mole of the gas and the mole and the volume of the gas for different gases. So it says that equal volume of different gases can contain the same number of moles when we have the same conditions for them. What are the same conditions? Temperature and pressure. Pressure in dhiibbaan temperature fi dhiibbaan pressure yookaan immoo dhiibbaan isaan irratti ga'u yoo wal fakkaataa ta'e conditionii wal fakkaataa keessatti yoo ta'e gaazonni kun isaan kun moolii wal fakkaataa fi qabee wal fakkaataa qabaachuu danda'uudha different gases kana irratti state godha Avogadroon waa'ee kana irratti xiyyeeffate jechuudha. Thus according to Avogadro's law the volume of the gas is proportional to the number of molecules or moles of the gas at STP. STP maal akka ta'e yeroo darbe ilaalleerra. Standard pressure and temperature jenneerra. STP irratti pressureinis temperatureinis murtaawaadha. Yeroo darbe ilaalleerra kana. STP jechuun standard temperature and pressure kana irratti maal ta'u jechuudha? Gaazonni kun volume fi gaaziin maal waliin qabudha? They have a proportionality walii qabu jedha. Proportionality walii qabu. Number of moles or molecules of the gas have
proportionality qabu jedha. Seerri Avogadros kana jechuun maal jechuudha? Direct proportion jechuudha. Number of the volume of that gas is proportional to that of the moles or molecules of the gas jechuudha. Isaati karaa biraatiin volume of the gas is proportional to number of the mole of the gas. Gaasichaa fi qabeessaa waliin walitti fide jechuudha. Qabee fi number of mole of the gas. Gaasii san qabeessaa wajjiniin fakkeenyaan ilaalla. Amma seera kan akkasitti akka hubattaniif malee exampleedhaan ilaaluu hin dandeenya. Kana jechuun mathematically when we express it V over N where K is constant number. Akkuma kanaan dura ilaalle volume jechuudha. V kun volume isaaniiti. Gaasota isaanii jechuudha. N kun immoo maal number of mole of the given gas. And where V is its volume and N is the number of mole of that particle of the gas. And the K is proportionality constant. Proportionality. Kana jechuun maal jechuudha? Number of volume of the gas per N. N moolidha. Constantii arganna jechuun yeroo kamiyyuu VN dhaaf warre lakkoofsa ta'e arganna jechuudha. Lakkoofsi argannu sun lakkoofsa dhaabbataa ta'aa constant proportionality isaanii proportion isaanii eegaa jechuudha karaa biraatiin. Isaan direct proportion qabu jenneerra volume fi maal jechuudha? Number of mole proportionality waliin qabu. Kanaan ibsuu dandeenya jedha.